lafati irratti qabxii ijoo si taasisuu barbaada. Lafti chirichaaroodhaaf dhiyaachuu yookiin immoo lafti gara dhuunfaatti deebi'uun isaa dhiibbaan inni qabu maali? Warra jedhamtu jiru. Lakkii dhiibbaan inni qabu guddaadha. Darguutu deebisee gabara darguuti as waa'ee lafaa fooyya'aa fi jabaachaa dhufee lafti kan qonnee bulaa fi horsiisee bulaa ta'ee uummanni keenya irraa badhaadhaa ture malee waan dhabe qabu waan jedhan kaaf. Baala abbaatummaa deebisaa waan jedhu immoo itti taasisaa. Gama kaaniin immoo demoogiraafiin biyyaa warreen jijjiiranii jiru. Yaada kana akkamitti wal simsi? Badiin inni fiduu danda'u maali? Dhimma kan narra naqaala warri beeku warri yeroo dheeraa qorannaa gurguddaa irratti godhe waan jedhee gara fuulduraa affeertee akka irratti mari'achiiftuun barbaada. Qabsaa'onni waan san gaafsan godhanis hayyoonni waan san qoratanis gama seeraatiin haa taatu gama seenaatiin haa taatu gara diinagdeetiin gara ekoonoomiksiitiin warri qorate baay'ee jira. Yaaduma dimshaasha sii kennuudhaaf jalqabuma lafti maaliif ka dhuunfaa akka hin taane dhoorkame? Lafti akka hin gurguramne maaliif dhoorkame? Historical background qaba. Lafti land tiller takkaa'u mareen laraashuu wanni jedhamu kun wanni ka'eef maali? Sirna fi udaalaa jalatti qonnaan bulaan keessattuu uummanni gara kibbaa jiru Oromoos dabalatee lafa irboofsisoo ture sirna abbaa lafaati ture. Sirna abbaa lafaa kana keessatti lafti namoota muraasaan warra aangoo qabuu fi qabeenya qabu muraasaan qabamee uummanni irra jireessi sadarkaa ashkarummaatitti irboofsisoo safaraa waan tureef lafti qonnaan bulaaf haa taatu jedhan. Lafti qonnaan bulaaf haa taatu jedhanii hin dhiibne zagayyeen faan baaruun faan. Qonnaan bulaan kuni seeraan lafa kennitee fi yoo calliftee itti dhiifte dureessi kaleessa saameetis maal godhees callaa harkatti qabate yoo qonnaan bulaan kun akka gurguru hayyamtuuf taate bifa adda addaatiin gaafa qonnaan bulaan kun waan adda addaatiin rakkate lafa kana deebisee mallaquma kaleessa saamee kiisha kaayattisaniin deebisee fudhachuudhaan qonnaan bulaa kana ciisanyuma kaleessatitti deebisa. Lafti qabsoo guddaadhaan harka qonnaan bulaa seente tun deebitee baatiidha. Okay. Sanii as jijjiiramni gurguddaan dhufee jira. Itoophiyaan, Oromiyaan sadarkaa lafti odoo kan dhuunfaa taatu taate qonnaan bulaan hin miidhamne irra geenye irraa kan kun mari'atamuu danda'uu qaba. Yaada kana yaadadha gaafa gaaddisa hooggansa Oromoo irra turre mariidhaaf akka dhiyaatu akka yaadaatti abii dhiyeessaa ture. Hayyoonni gurguddaan hoogganoonni keenya bakka jiranitti jechuudha. Odoo wanni sana hin gahin wanni sun diigame jechuudha. Kun silaa bullaa'ee mari'atamuu qabu ture akka hayyoota biyyaatti akka hooggansa siyaasaatitti. Maal ta'uuf deemasti fakkaate akka amma laallutti fakkeenyaa fi maqaa liizii jedhuun maal taate wayyaanee jalatti warra wayyaanee seera mootummaa godhan lafti akka hin gurguramne godhan. Haa ta'u garuu luuppoolii itti fayyadamuudhaan maqaa liizii jedhuun lafa naannoo magaalaa naannoo Finfinnee naannoo Adaamaa jiru kana mootummaan qonnaan bulaa irraa fuudhee gurguraa ture. Imagine yoo bilisa kan gootu taate waan waggoota 20 kana qonnaan bulaa Finfinnee naannoo saniitti irra ta'e sadarkaa Oromiyaatti maltiplaay godhuu deemtaa jechuudha. Sadarkaa baadiyyaatti dhalatteetitti. Haga ammaa kan mootummaan gurgurachaa jiru dallaalli gurgurachaa jiru lafa magaalaa mana irratti ijaaruudhaaf warshaa irratti ijaaruudhaaf kan gurguramaa jiru. Lafa baadiyyaa gaafa akka gurguramu kan hayyamtu taate qonnaan bulaan xindii takka xindii lama qabu kuni hiree akkamii qaba kan jedhu waan irratti mari'atamuu qabu. Waan qorannaa guddaa gaafatu waan marii guddaa dibeet guddaa gaafatudha. Ani akka jedhaa maan dhufin kan jedhu miti garuu osoo hin bullaayin iccitiidhaan galma keessatti bilbila namoota irraa guuranii Republikaan gaardiidhaan marsiisanii mariin goone jedhanii istaama chaappaa irratti hidhanii deemuudhaaf deeman kun dogongora guddaadha yaadeen qaba. Gaariidha obbo Jawaar, egaa dhimma kana kallattii garaagaraatiin kan kaasnee irraa dubbannuudha kan ta'uu deddeebiidhaani. Namoonni baay'een waan kana kan jedhanii waa'ee lafaatiin wal qabatee jiruuti. Lafti keenya gurgurannees ittiin jiraannees waan barbaanne gochuu dandeenya. Abbootiin qabeenyaa lafa gatii gahaadhaan nurraa bitanii qonnaan bulaan keenya immoo waan isa fayyaduu fi waan isa dhiifne sirriitti beekaa. Uummata keenyas akkuma saawwaatti lakkaa'anii yookiin immoo akkuma yaaduu hin dandeenyetti lakkaa'anii lafa gurguratee qonnaan bulaan keenya hin buqqaa jedhanii qonnaan bulaa dura deemanii natu si beeka jechuun sirrii mitii waan jiru namoonni kaasan jiru dhimmoota kana warreen deeggaran jechuudha.
nama keenya akkuma homaa yaannetti lafa taaksii gaafa barbaade gadi baasee gurgurachuu qaama danda'u godhanii dhiyeessuun kunis sirrii miti. Hanga sirrii dirqiidhaan lafa qotee bulaa irraa fuudhee gurguruutti ce'u labsaminitti qotee bulaan waan isa fayyadu qoonqoo ijoollee isaa cufee lafa gurguruutti ce'uu waan jedhu kaasu. Mormii kanaaf deemtee maali? Agarreerra barraan of billeetitti. Keessattuu eegasirni kun dhufee booda maali kan jedhame. Falmiin ture. Qonnaan buloonni Finfinnee keessa jiranii fi naannoo Finfinnee keessa jiran lafti haga tokko kennamuufii qaba jedhamee nabbaan ijootaa maal waan jedhamu tokko dhufee ture yaadatta. Dallaalli maal godhee uummata kanarra deeme yoo mootummaan irraa saamuu gaafa dhoorginu dallaalli irra deeme gatii rakishaan akka gurguratan godhe. We have seen it. Maaliif namni biyya keenya hiyyeessa. Maallaqa xiqqoo yoo bira kan qabdu taate gaafa rakkate rakkoo adda addaa keessa seensanii araada adda addaa keessa seensanii bifa adda addaatiin saamame naannoo Finfinnee practically agarree jirra. Is there a guarantee wanni kun boqojjiitti akka hin taane? Is there a guarantee kun dambidoolotti akka hin taane? Baaletti roobetti akka hin taane guarantee qabna? Waa'ee uummata tuffachuu sana osoo hin ta'in uummata sossobanii kan yaaduu qabnu dureeyyii biyya keenyaa qofa miti. Seerri takka baatee bara dabre yaadatta irraa soofnee turre. Seerri lammiileen biyya alaa qabeenya horachuu danda'an jedhu. Arabni dhufee lafa teenya irraa guurratee yoo deeme yoo warri mireeta. Riskiin isaa sirriitti assas godhamee jira kan jedhu irratti ilaaluudha. Yaadni amma ati kaafte bareedaadha. We should debate that. Qonnaan bulaan keenya sadarkaan konfidensii isaa, sadarkaan bilchina isaa, sadarkaan security isaa bakka yoo fedhellee yoo karaa taate lafa qindii isaa gurguratee hin deemu. Kanaafuu eegumsa mootummaa isa hin barbaachisu. Eegumsa heeraaf seeraa isa hin barbaachisu. Lafa isaa yeroo barbaadetti haa gurguratu yaadni jedhu sanii nu baasamu hin baasu kan jedhu ammas konkuluud godhuun barbaadu dhaga'uun barbaada an ogeessa lafaatii miti. Ogeessota dhaggeeffachuun barbaada. Wanni hanga ammaa Itoophiyaa fi biyyoota biraa irratti namoonni qoratan kanan laalee garuu sadarkaa sanitti waan konfidensii naa kennu miti. Hayyoota birootis kanaan wal qabatee hayyoota birootis kallattii garaagaraatiin kan irratti affeerree irratti